Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan kiyyaa lammii hundumti keessanuu akkam jirtu isiniin jedha. Anis nagaa koodha. Har'a kibizii hojjechuun barbaada. Akka biddeen biyya keenyaatti kan asitti immoo isaaf fayyadaman jechuudha. Kanaafiyyuu hanga dhumaatti na faana ta'aa. Chaanaalii kiyyaas subscribe fi share gochuu fi laayikiidhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Maatiiwwan koo har'a kinooti ilaaladha. Asumaan gara viidiyootti dabarraa isiniin jedha. Asitti killees qopheeffadheen jira. Kanas qopheesseen jira. Kun kurkumiidha. Kun immoo daakamaadha. Mismaarii miti asitti afaan isaaniitiin heelii jedhanii. Kunis heeliidha. Kanas qopheeffadheen jira. Baking powderii, liimniidos qopheesseen jira. Sukkaaras qopheesseen jira. Kun immoo daakuudha. Daakus qopheeffadheen jira. Akkaataan itti walitti nannaqadhu na faana bu'aatoo ilaalaa isiniin jedha. Maatiiwwan koo killees qopheeffadheen jira. Killee asirratti wanti isinitti himuu barbaadu killee akkuman tallaajii keessaan baasee fuudhee ittiin fayyadamu jechuudha. Fuudhee sa'a tokkos ta'u sanii olis alaan teechifachuu qabaadha. Killee yeroon itti cabsu kan na barbaachisu bishaan qofa waan ta'eef bishaan qofa fayyadama malee booda isaa kanatti fayyadamu. Booda isaa kana sirriiwwan barbaadu jechuudha. Kinooti kan na barbaachisu bishaanicha keessaa filadhe jechuudha. Maatiiwwan koo amma wantoota na barbaachisu keessaa anuma faana taa'ee ilaalaa isiniin jedha. Daakuu kana tokkoon itti naqadha. Kinooti kun daakuudha. Asitti immoo kana sukkaara fayyadamu jechuudha. Sukkaaricha asitti godhadhee ka'ee isuma kanaan immoo niidoo liibbis isuma kana itti fayyadama. Kinooti niidoo liibbiidhaas kunis amma sukkaara niidoo liibbii kana itti godhadhee xumuradheen jira. Asitti baking powderii itti godhadha. Baking powderii ishii xiqqishuu tana itti godhadha. Asittis heeliinis asittis ittan godhadha. Heeliin asitti baay'ee nu barbaachisa. Shittaan wanna killee irraa nu bada waan ta'eef baay'ee tokko meeshaadha. Hirdiinis immoo bifa nu jijjiira waan ta'eef itti godhachuun baay'ee tokko nu fayyada isiniin jedha. Nooti itti godhadhee jira. Amma kan nuufee asittis ooyilii kanatu naafee ooyiliis kana fayyadama. Ooyilii kana tokkotti godhadheen jira isiniin jedha maatiiwwan koo. Amma bishaan itti godhadha. Daakicha ergan lamatti tokkotti godhee daakuu tokko kana waan itti godhee bishaan immoo lamaan itti godhadha. Waan wal fakkaatu akkanumatti safarree hunduma isaatti godhanna jechuudha. Hunduma isaatti godhadheen jira. Amma
daakuu bichaatu naafee xiqquma daakaa baay'ee daakuu nafaan mataa isiniin jedha maatiiwwan koo. Kunoo amma nan daakaa. Kunoo geechifadhee jira maatiiwwan kiyya. Amma asitti naqadha. Akkanatti godhadhee ka'ee amma forooniin galfadha. Sa'aatii walakkaa foroonii keessatti xiqquma foroonii naannoo isaa sa'aatii walakkaa achi keessan teechisaa sanirraan hanafee baasee tolchuu bichaadha isiniin jedha. Nama faana taatoo hanga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Kunoo maatiiwwan koo walakkaa naa ga'ee baafadheen jira. Amma tolchuutu naaf isiniin jedha. Walumaa nyaata. Gaazii itti ta'u baay'isuu hin qabnu. Baay'ee tokko gadi xiqqeeffachuu qabna. Asirratti amma gizeetti naqannu kana dafnee akka keenya galabbatu qabna jechuudha. Irra tursiisuu hin qabannu. Akkanatti dafnee galabbatanna. Waan inni irra tursiisu hin jiru jechuudha. Lixiin akkan bokki tokkotti nu jalaa fudhanneef haala kanaan godhanna. Kan akkanatti irraa balleeffannaa isiniin jedha maatiiwwan koo.